الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أني كباب سيتما وني أمني ولي قال أن أمني ولي كبجرا وان علمنا ما قلنا فتمنا وفيك ست كبجرا نمني كوني دكار رابين جرو مكر رابين جرو ماتي رابين كبا ريدين ماتي كبا شراكي تا كبا نما اتمتا كبا بلسي اللي جراتو akkasuma mucattiin isaallee nama irraa baate qabdii maatii qabdii gosa qabdi. Inni jaarsaaf jaartii yoo jala lamaan bira dhufe maatii lamaantu dubbata malee dhimma miidiyaa gabbanii waan nama galchine keessa galanii maasiyaa keessa galanii miti. Kaleessuma tawbataa turree ramadaanii nurraa liqe jennee booyaa turree ijoolleen islaamaa adda deebitanii waan akkanaa kana seenuu dhimma nama galchine keessa galuun bareedaa miti. Namni midhaasuu dhiisii balleessuus mirga guutuu qaba ofirraa mataa ofii irraa. Haalli nu gadi baadha haalli amma manda tokkotti irraa gadi baamee haasa'amuu haala namatti tolle tokko. Ayyoo kana jedhu lachuu ilmaantiyya akka nama guddaa tokkootitti illee lachuu illee beekallee rakkoo jidduu jaraa jirus jara lamaaniif rabbi malee namni beeku hin jiru abadan rakkoo jaarsaaf jaartii. Waa'ee fuudhuu dhabuu waa'ee eenyu jechuu kuni waan nu galchaati. Ijoollee tiyya obboleeyyan kiyya qaqqaaliiwwan tiyya yeroo tokko khairii dalanna jennee sharrii san guduunfannee jiruu teennaaf kaayanna ilmaan teennaaf kaayanna. Waan hin beekne keessa galleetti. Waan jara lamaanii illaa jara lamaan malee namni tokko beekuu hin danda'u. Yoo fuudheellee jiraate baasaa miti. Abbaan kan keetii faqaa kanyuun kan kee hagam qaba. Reediyoitiin jalqabameellee jiru yoo fuudheellee jiraate lammaffaallee. Garuu yoo miidhaan jiraatte maaf miidhe wanni ajandaa godhatamee gabba'eeru. Miidhullee namni argiteettullee yoo jiraatteetiin jirti yoo argitee jiraatte ni araarsita malee miidiyaa irratti gadi baatee sooshaal miidiyaa irratti awaajuun araarsuu utuu taane balleessuudhaan darisii badda waan akkanaa keessatti hin hirmaatinallee hin hirmaachisinaa waan nu galchinu keessa akka galleessiniin jedha gorsa nama guddaa takka dhaamsuma gatti tanaa isinii dhaamuu barbaadeeti. Yoo reediin rakkoo qabaate reediin maatii qaba yoo mucattiin isaa rakkoo qabaate mucattiin isaallee gosa qabdi. Lachuu waliin qabee kan mo'atu qaba. Namni akkanaan hin bulu biyya bulu keessatti namni nama ofitti taanu nama namatti taanu qaballee biyyatti illee waan irraa baheeru qaballee tokko jaarsaaf jaartii awwana nama lamaantu fudhata. Dadhabu hoo maatii isaanii lamaan rabbiin quraana maal jedha ijoollee tiyya suuraa nisaa'ii keessatti hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihaa. Maal inni yoo jarri lamaa wadhabdee walii galuu dadhabdee ofii isaaniitii mari'atanii beekaan tokko warra isii irra yookaan haqa dubbataan tokko warra isii irra haqa dubbataa warra isaa irraallee wal gayanii dubbii akkasitti akka laalan rabbiin quraanaan nu barsiiseera. Abboonni kennallee kanarra nu guddisaniiranii safuulleen cabsinaa waan hin taane keessatti illee hin seeninaa. Isin ijoollee haasaattanii miti ijoollee jala kana waa dubbatan wama nu galchine keessa homaraa nu galcha jenne sadarkaa uffata namaaf uffatte gujayyoo kana yoo jedheenani ufollaa nu kenna. Uffata uffatte kana maaf uffatte? Uffata bira lubee bara amma waa'ee onnee namaa haasa'u jirra. Ilmi namaa maqaan ilmi namaa kun warqii. Maqaan ilmi namaa yoo atiin haasa'aa maqaan kan keessi biratti gatii kan qabne taate reedii biratti maqaan reediidhaa warqii. Mucayyoo teennata reedii biratti maqaan isiillee warqii. nama kamii birattu hatta nama badaa birattu maqaan isaa warqii. Minaan baan
dubartoonni akka hedduu ta'uu illee danda'an hinaaffiin akka kaleessaa miti. Kaleessa illee jira hinaafuun. Hinaafuun baasaa miti. Hinaaffiin jaalala mul'isa gam tokkotti. Haa ta'u ammoo namni hinaafuu ija hin qabu. Waan jedhuuf yoo sanitti akka ta'u fe'u. Laakiin garagallee nama san baraachuun dawaa nama sanii ta'an jirru. Haasaa kanarraa namni rabbitti amantee guyyaa qiyyaamaatitti amante asumatti dhaabaa haasaa biraa ajandaa biraa waa'ee walii godhaa wal barsiisaa kana keessaa bayaa dhimma dhuunfaa keessan galinaa isiniin jedha ulfaadhu haadhatiya. Jedhi maamaatiya jedhi. Akka ummata miidiyaa kanaatiin namni silaa osoo cabee osoo kufee osoo waa ta'ee jaalatan na fakkaate malee kaleellee reedii duraa tana gaafa fuudhu nuti maatii kennaa jaaladhee mudhattii tana fuudhuu hedaa jedhee wanti barsiisee nu jaalanneefi kabajaan maatiidhaan jedhee akkuma sirna arsiisittiin seerumaan fuudhe. Ofii isaatii jaalate dura namni isaa jaalate tokko illee hin jiru namni incattii tana beeku illee hin jiru isaan lamaantu wal beeka. Har'allee reedii gadi bahee ani tana jaartii tiyyaa haadha ilma tiyyaa hiikee ani tabiraa fuudhe nuun hin jenne nuti obboleeyyan isaati. Nummaan maatii keessaa hin beeknu. Har'a warri miidiyaa kun ofumaa isaaniitiin isaallee hidhanii ofumaa isaaniitiin irraa hiikanii ofumaa isaaniitiin har'a isaantu akkas godha malee reediin gadi bahee ani fuudhee hin jenne. Ani haadha mana kiyyallee hiike hin jenne wanni inni irraa dubbate tokko illee hin jiru. Namni kanaan immoo laa obboleessa kee deeggartanaan jettanillee hin jirtan mee reediin ani fuudhe jedhee gadi bahee footoo dubartiin footoo yeroo ammaa kana keessatti duraan shamarran tuqaanfataa amma dubartiitti tare footoo dhiiraa wajjin yoo kaate fiidee poostii goote inni hin poostonne isitu poostotte yeroo tokko namni immoo wal naafsisuuf waan akkanaa godhaa warroonni miidiyaa kanaa jireenya nama lamaa keessa seentan har'allee borullee jireenya nama lamaanii keessaa bahu haa jechuu barbaada. Ostaaza keenya isinillee nuuf galatooma. Haasaa bareeda argeera seenee inshallah. Maali jennaan amma reediin illee nama obbolaale kanatti deebisuu miti. Guyyaa takka jaalaan haasaa mootummaan dhaabataa garuu jara lamaanii falan ta'u wanni ijoolleen amma sirra dalagaatu. Kabiraan immoo obboleeyyan kiyya. Gosa keessan seeninaa ijoolleen teenna ammallee isin dhaamadha ijoollee sikkoomandoon. Keessattuu ijoolleen gara kiyyaan ta'aa way isinitti madhaadha. Maaf achi dhaqee maaf akkana ta'e hin jedhamu kun waan islaamarraa eegamuu miti. Mucaan kun ilma islaamaati ilma oromooti. Nuyi islaama waan hin taane keessan galina. Waa'ee jimmaa waa'ee maalii waa'ee gosa biroo keessan galina. Jaalalli gosa qabdu yoo fuudhee fillee jabba waan akkasii keessallee galtanii maasiyaa biroo keessallee galina jechuu barbaade anti tiyya gorfatan jazakallahu khair. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulfaadhaan haa galatooma. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuuf galatooma ustaaza keenya. Waa'ee mootii jalaabanii fiillahi ani waan jechuu barbaadu Madiina anin bayaa meeqrii takkitiin dubbadhaa wanti jechuu barbaadu obboleeyyan tiyya. Nuun doorri miidiyaa irra jirru kuni nama diiguu sin dandeenya wali fuudhuu sin dandeenya walirraallee diiguu dandeenya dhageessanii waa isuu sirrii dandeenya garuu waa faayidaa nama godhuu hin dandeenyu malee laakiin garuu ijoolleen tuni yoo wajjin jiraatte jaalannaa rabbi ammallee bultii isaanii inshaallah akkuma dura wal jaalatanii rabbi ammallee fiixaa baasu ka isaan diiguu dhabamu teessan maa gudunfattan wallahi laazim namni kamuu waanuma facaase haamataa itti Oromoon namni bultii namaa diiguu halkanii guyyaa irriba dhabu aakhir shii manni kan keelleen diigamaa jechuudha kiigale kana waan ta'eef bultii namaa yoo dandeettan du'aayii godhaa yoo ijoolleen illee gargara ba'an ta'e rabbu gargara isaan dhibatanii walitti horaniiranii rakkoo hamtuu fi gadadoollee wajjin dabarsanii jiranii gammachuus wajjin arganii jiranii
yoo gargara jiraatan rabbiin inshallah gargara isaan hin baasin dhimmi biraa walirraa hin qabnu isaanis wajjin keessaan dubbannee hin qabnu asirratti garuu yoo wajjin bashannana yoo wajjin gammada yoo rakkoo dhibboo nutti himatan hin gammannaa jechuun namni khayrii namaa yaadu yoo sammuun isaa ka khayrii yaadu jiraata garuu kanama deeguuf deemu inni sheexana gargaara dhimmi jaartaaf jaartii wallaahi xiqqishoo miti yoo hintalli tun dhugaan jaalattee mijattii sana hadha iidarratti haadha ilmoo tana kophaa keettee suuraa akkana kaatu fudhatii shamaraaf gaafadhu abbaa manaa kan ta'e hiriyyaan namni biraa yoo wajjin deemu yoo argitu yoo iida wajjin dabarsu taate kophaa kee yoo dabarsitu keessa kan keetitti maaltu dhagama nu hunduu dubartiidha. Ani wanti si canna dheeressuu galatoomaa obboleeyyan jiyyaa hageessanii dhagame hundi keessanii iyyuu dubbachuu dandeessanii obboleessa ofii waan jaalataniif irraa dubbatu malee jibbine dhageeffadha osoo jibbine waa'ee reedii lafaan kaafnu waa'ee haadha firaa'oonii mucaa kana irraa hin dubbannu maaliif jenna hin jaalannaaf dubbanne hin jaalannaaf waa'ee isaanii nu dhukkubse silaa dhimma kanaayyuu irraa dubbachuu miidhamni garagalee jara laalu hin jiru nama jaalattu kana hamaan hin beetu. Bultii isaa ijaaramte akka diigamuun feetu siigalee dubartii isii anis atis dubartiidha dubartiin nu addaan jiru wanni hunduu tokkum yoo beekumsa wal caalle malee yoo haala jireenya haala akkaataa ittiin jiraata wal caalle malee hunduu dubartiin takkitti maa jechuudha hadha isii diigee biraa yoo fuudhamee jijjiiramne wayitu hin jiru. Tama akkasii galaan isii tana hadha itti dabalamtee mi hadha burraaqaa jirti yookaan isii faana jiraadhe jetteetiin boru ummootu iyyuu wallaahi hadha isii yoo kadhiisu ta'e reediin boru inshaallah isiillee dhiisee birumaa deemu namni akira bultii namaa diiga isiillee diigamuun isii waan hin oolle jechuudha kanaafuu iyyuu caaltuun du'aayii godhaaf obboleeyya kenna keessattuu warri hayyoota warri waa beektan warri hiriyyaa keessanitti namni dogongoraa walitti yoo aari walitti ijaaruu yaala walitti deebisuu araarsuu isiniin jedha nagaan naa tura isinii dheeressee. Okay, hayyee galatoomi habiibti ya galatoomi akkatti yaada kenna nama baay'ee nagalchaa yaada ani jechuu barbaadeetiin jedhe ani ka girrisaa kana girrisaa wanta nagarramee na hiisuu didee girrisaa yoo reediin fuudhee jedhe yoo lachuun horadhaa hin danda'a ani jedhee reediin fuudhee jedhe dhimma girrisaa keessa girrisaa warataa fi reediitu horata dhimmi girrisaan bultii namaa keessa galee diiguuf tokko hin jiru girrisaan dhaabadha bultii namaa keessa galidha reediidha ka beeku reediin uf danda'a nama lamaa miti afur horachuu danda'u bultii namaa keessa galaniitiin kana kan isiin itti mattee gadi baatee narra fuudhee kana jettee mattee reediin antana jibbee irra fuudhee hiike jedhe dhageenne sagalee kanaaf girrisaan waan isan galchine keessa galtaniitiin jettan dhaabadhaa dhaamsi girrisaa dhaabnu kanaaf dhimma waa'ee nama tokkoo kaasanii haasa'uun duratti quba nama qabuun duratti qubni afurii abbatti garagalaa akkasitti ulaalaa isinii jedha girrisaan kanuma. Dhageettan qo'ama wal inni bahee kabraa galchaa yaada keessan xiqqoo kennadhaa ba'a. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Qarallee waan dubbachuu yaade obboleessi kiyya dubbatee jira. Waan dhimma dhuunfaa keessa galullee hin barbaachisu bultii akkam bultii ollaa beekaa akkatti bulee abbaa beekaa. Akiid waan irraa dubbatee hin jiru. Tiiktookii isaatirrallee hin jiru. Inni dhiiraa kun inni jaartii durallee seeraan fuudhe kun abbaan manaa kun ani haadha manaatii gata duraa kana hiike kunoo lammaffaa fuudhee naa beekaa jedhe osoo miidiyaa irratti osoo hin dubbatin dura nuti maatiin beekuu qabna. Akiid haqa qabnallee beekuu qabna. Mucaan kun fuudhe jedhee nun beeksifne. Isin eessaa fiddanii bakka dhalamaa wajjin inni suuraa ka'ee viidiyoo waraabe kun rabbi sahaa nyaatu jedha. Kun maalidha? Mubee waa'ee mubee nun galchu. Waa'ee kana keessaa baha. Ummata keenya waa'ee siyaa tokko jechuudha. Itumallee waan feeta'ee jireenya reedii ati jiraachuuf hin dandeessu. Ati abbaan jiraachuuf hin dandeessu jireenya reedii.
inni of ta'e nama baratee dabarreedi yeroo hunda ijoollee kaan irraa adda wanta isa godhe nuti hundi jala deemnee ni hordofnaan. Nama sammuu qabudha. Nama sammuu namaatiin deemu miti reediin. Nama of ta'ee ofitti amanee waan dubbachuudhaallee yaade nama ofitti amanee dubbatudha. Nama of ta'ee dubbatudha. Nama baratee warra miidiyaa kanaatiin reedii deebiin kennini kaa. Innuu ofirra jira innuu deebiin kennini ati calli jala jedhi warri deebii warra fooloo laayikii barbaadudha. Yoo fuudhellee bultii gaarii rabba taasisu. Dubartiin nuti keessi keenya wallahi dubartiin keessi keenya waa ofirriin dhiira caala keessi keenya dubartiin summiidha barra. Nuti hin beeknu waan inni rakkate rakkoo haadhaaf abbaa manaa rabbi qofatu beekatu. Rabbi qofa namni miidiyaa irratti miskiina ta'ee bishaan ta'ee dhufeefi keessatti miskiinan jedhina. Nama miidiyaa irratti iyyee kolfee taphatu immoo duriyyeedhan sa'ina. Abadan namni mataa gadi qabatu keessa isaan beektan. Dubartii miskiinaa ilma dhiiraa akkas isaa kutu maal akkas du'aa irratti hin godhina ilma dhiiraa irratti. Ishiitti siin arrabsina. Ilmoorraa gargar baaftee maal jettanii siin arrabsina. Gaafa reediin bahee afaan baasee dubbatutti hamma mucattiin baate dubbiin ji'a 5 ol jedhe mubeen dubbatee jira. Sida mubee jala geesseeneen ture. Kan inni yaada mana safana godheenyudha. Hamma reediin afaan dubbatutti zim jedha. kana jedhaa nuun beenu nuun biraatu hin beenu waa'ee ani bar kana aarsee dhufe amma si galee namoota bar jedhee suuraa isaa irratti riib jedhee gadhiisu jira. Nama immoo konka si ajjeefna bakka jirtu ajjeerutu jira. Kuni maaliif barbaachise? Mucaan kun yooma fuudhe akka shari'aatti yooma fuudhe maal rakkoo qaba? Maal walitti ajjeesisu? Maal jaartii biyya jibbee jedhee dubbatu? Waan itti miidhatu jira. Maal inni keessas du'a hawwan? Kanaan kana dhiisu. Kana berga gaffa'ee karantaanetti isan karantaanetti kan dhiibu bar warra miidiyaa kana haala amala inni qabnellee kan nama tokko keessa maaltu nama galcha? Maaltu nama lamaa jirtu? Waalaikum assalam. Ni deebi'a malee baay'ee deebi'ame ishiin adeebisiin deebi'a. Ati abbaan kee ani wallahi siin jedhura dubbadhee jira. Ramadanitti kame ko kanaaf ajanda addisi fiddan. Wadichee mallattaallo. Hiji. Ayya. Ucaa. Isti qoonde so ayya. Naam sanyi maal jedha? Osi baasa. Awji. Mallattaallo. Si baasa. Kanaafuyyuu warri ajandaa nama godhatan jiru nama lamaanii ani ammallee obboleessa kiyyaaf hin dubbanne wallaahi hin dubbanne maaliifi waa'ee jara lamaanii jidduu seenuu hin barbaadu. Akiid seenuu hin barbaadu. Jarri lamaanuu naaqita. Ani haadha Firaa'oolillee sirriitti jaaladhaan sirriitti maaliifi isatu jaalatee nuu fide waan ta'eef ammallee nu bakka guddaa isii qabna. Maatiin marti bakka guddaa isiif qaba. Wanni beenu hin jiru. Yoo jarri lamaan illee wal dhaban jaruma lamaan tududha. Nama hin galchu haati fi abbaan kee hin galchu maal jettaan? Maatiin lamaan wal gargar ba'a jedheef gargar hin ba'an. Waliin jiraadhaa jedheef waliin jiraachuun hin danda'amu. Waan rabbi ganama barreesse malee. Akiti wallahi. Maali kaleessa warra miidiyaa walitti fuusise kaleessa jara lamaan warra miidiyaa walitti fuusise jara miti bar jara lamaan kan walitti fuusise. Live irratti hidhee jira bara. Isinatti hin fuune isinnaaf hin jiraachistanu jedhee jira bara. Isin wajjin jiraadhu jettaniif hin jiraadhu. Isin hin jiraatin jettaniif isin dhiisu jedhee jira reediin. Waan isin hin galchine keessa hin galchinaa jedhaa ture wallahi. Reedi namoonni baay'een hin beekaniin warri miidiyaa irratti akkanuma beekuun malee wallaahi wabillahi ila sugaara ta dhugaatiif kakatta malee hammeenya reedi ijoolluun hagaarraa jechuudha. Biyya takka namuma ollaa mufachiisee qabu reedi. Osoo biyya namatti kalaama badaan dubbatiin baratee barumsa fidee achii gala. Guyya takka Sittima. Moniti qabattee kateetti nama biraa galchaa. Namoota baay'een na eeggataa jira. Moniti qabattee taa'e. Kuno
سينا نمني براكا إرجتشو بربادا نمني يادك الدنيا السلام عليكم. وعليكم السلام.